godina dhiyaa Goojjam keessatti roobii darbee eegalee gareeleen wal fincilan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoonni lakkoofsi isaanii hin ibsamin du'uu jiraattonni VOA'f ibsaniiru. Naannoo sana godina Kaaba Shawaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kibxata darbe haleellaa aangawoota naannoo irratti geggeessamu itti fufee jiruun ajajaan poolisii aanaa Anxookiyaa Gamzaa ajjeefamaniiru. Gama biraan rakkoon nageenya naannoo Amaaraatti fufee jiru sochii gargaarsa namoomaa danqoosaa Ochaan beeksisee jira. Gabaasa haala jiru ilaalchisuun kamisa kaleessaa baaseen dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa akka jedhetti weerara dhibee kooleraa kan balaa hatattamaa uummata naannoo Amaaraa keessatti uumameef deebii kennuu dabalatee hojii gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisuusaa ibsee jira. Torbanneen darban keessa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti uumameen yeroo waggaa tokko hin guutin keessatti walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf turerraa dandamachuu kan hin dandeenye rakkoo lammiiwwan nagaa hammeessuu malaa jechuudhaan gabaasichi tuqeera. Akka gabaasichaatti erga hagayya lamaa qabee aanaalee 20 naannoo sana keessatti namoota dhibee kooleraan qabaman 2304 galmeessuusaaf kanneen 37 ta'an du'uu isaanii gabaasee jira. Aanaa Qaaraa wiirtuu weerara dhibee kanaaf naannoo Matammaatti dhiyoo kataate naannicha keessaa namoota vaayirasichaan qabaman 100 keessaa harki 95 kan keessatti argamanii jedha gabaasi Asteer Misgaanaaw ergite. Naannoleen haaraa lama kan bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti uumaman har'a beekamtii argatanii jiran. Magaalaalee naannolee kanaa filachuu irratti falmiin jirus akkuma itti fufetti jira. Mootummoonni naannoo kibba Itoophiyaaf kan kibba giddu galeessaa mootummoota naannoo biyyattii 12ffaaf 13ffaa ta'uudhaan har'a sirnaan beeksifamanii jiran. Manneen maree naannolee lamaanii magaalaa Arbaa Minciif Walqixxee keessatti walgahii isaanii jalqabaa geggeessaa jiru. Sirni kun kan jalqabame naannolee kana bakka tokko tokkotti falmiin magaalota guddoo filachuu ennaa itti fufee jirutti. Naannoleen lamaan kanaan dura labsii magaalota hedduu qabanii raggaasisaniiru. Kunis magaalaalee gurguddoon adda addaa akka uumamaniif daandii saaqee jira. Kunis inni tokko isa kaan caalaa dursi kan hin kennamneef ta'uu mirkaneessa. Naannoo kibba Itoophiyaa keessa kanneen jiran magaalaaleen 6 magaalaalee dantaa qixa qaban ta'anii moggaafamaniiru. Garuu Walaayittaa Sooddoon teessoo waajjira haadhoo kan qaama hojii raawwachiiftuu ta'uun labsama jedhamee eegama. Naannoon kibba giddu galeessaa magaalaalee gurguddoo sadarkaa qixa qaban 7 filatee jira. Magaalaan godina Haadiyyaa Hoosaanaan teessoo qaama hojii raawwachiiftuu naannoo kibba giddu galeessaa taati jedhamee eegama. Manni maree kibbaaf kibba giddu galeessaa walgahii isaanii Arbaa Minciif Walqixxeetti sababaa isaan geggeessaniif magaalaaleen kun bakka qaamni seera tumtootaa itti walga'an ta'uun akka tajaajilaniif waan filatameef jecha. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa qoruuf barsiisonni yuunivarsiitii garaagaraarraa gara yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadamanii turan hundi gara bakkoota irraa dhufanitti deebifamuu isaanii ministeerri barnootaa Itoophiyaa ifoomse. Dhimmicha irratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan ministeera barnootaa Itoophiyaatti daayirektara dhimma qormaataa fi madaallii Dr. Isheetuu Kabbada barsiisonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti ramadamanis ta'e kanneen naannoo Amaaraarraa yuunivarsiitiiwwan biroo keessatti qormaata qoraa turan sababa rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamee tureen gara maatii isaaniitti fi lafa hojii isaaniitti hin deebi'in turan hunduu deebifamuu isaanii mirkaneessaniiru. Barsiisonni kunneen xiyyaarota chaartarii fi konkolaattotaan bakkeewwan rakkoon nageenyaa uumamee ture keessaas baafamaniiru jedhaniiru. Dr. Isheetuun gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoon Tigraay mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii keessatti mirgootaa fi dantaan isheen qabdu akka eegamu gaafatamee jira. Naannichi erga walwaraansi kaaba Itoophiyaa jalqabameerraa kaase bakka bu'oota manneen maree lamaan keessaa qabdu yeroon isaanii dhumate jechuun gara naannootti waamuun isaa ni yaadatama. Tujubeen dabalata qabdi. Walwaraansa kaaba Itoophiyaan wal qabatee Tigraayin mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshinii keessaa bakka bu'umsi isheen qabdu hanga bakkatti deebi'utti labsiiwwan manneen maree kanaan ba'uuf murtiiwwan darban mirga ishee siyaasaaf dantaan ishee akka eegamuuf bulchiinsi yeroo kan naannichaa mootummoota federaalaaf naannoo waliin akka hojjetu ogeessonni gaafataniiru. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa jalqabamuusaa baatilee 3 dura mootummaan naannoo Tigraay bakka bu'oota isaa kan mana maree bakka bu'ootaaf federeeshinii kanneen turan yeroo bakka bu'umsa isaanii xumuraniiru jechuudhaan ofitti waame. Ergasii qabee naannoon Tigraay manneen marii kana keessa bakka bu'umsa akka hin qabaatin beekamaadha. Dhimma kanarratti yaada kan kennan ogeessonni seeraa manneen maree kana keessaa bakka bu'umsi Tigraay dhabamuun dhiibbaan ni geessisu ibsanii jiran. Waggoottan 3 darban keessa hirmaannaa Tigraay kan hin qabaanne labsiiwwan adda addaaf seeraawwan ba'uu isaanii kan tuqan ogeessonni kun naannoo Tigraay irratti raawwatiinsa akkamii qabaachuu akka danda'an illee ibsaniiru. Kun ta'uu isaa dura bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabee naannoon Tigraay waggoota 3f manneen maree kana keessaa bakka bu'umsa hin qabdu. Paartii Saalsaayii Wayyaaneetti itti gaafatamaa kutaa seeraaf naamusa mootummaa kataan obbo Tasfaadam Barhee akka caasaa federaalaa Itoophiyaatti naannoleen mana maree bakka bu'oota uummataa mana maree federeeshiniif qaamolee hojii raawwachiiftuu mootummaa federaalaa keessatti bakka bu'ummaan kan argaman yoo ta'u bakka bu'ummaan kunillee faayidaa inni qabu ibsanii jiran jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaaseera. Sudaan keessatti hokkarri saalaa dubartootaa fi shamarran irratti gaggeeffamu hammaataa adeemuu gareeleen mirga namaa fi hayyoonni tokkummaa mootummootaa akeekkachiisaniiru. Hokkara kanaafis gareen RSF
himataman. Gareen mirga namaa beekamaaf hayyoonni tokkummaa mootummootaa gareen humnootii saffisaa Sudaan RSF jedhamuun beekaman walitti bu'iinsa biyyattii baatilee 5 lakkoofsise keessatti hokkara saalaa keessumaa dubartoota naannoo Daarfur irratti fuulleffate raawwataa jiru jechuudhaan himatan jedha gabaasi Associated Press. Walitti bu'iinsi sun kan jalqabame walakkeessa baatii eeblaa innaa humni waraanaaf RSF gidduutti wal dhibdeen jiru hammaataa dhufetti. Gareen mirga namaa Human Rights Watch gareen humna saffisaa RSF jedhamu dhiyaa Daarfur keessaa dubartootaaf durboota Araboota hin taane irratti kafuulleffate fakkaataa jira. Akkasumas qabsaa'ota dhiittaa mirga namaa raawwatamaa jiru gabaasan irratti illee fuulleffataniiru jedhee jira. Dhaabii Niiwuork keessa maadheffate kun eebila 24 waxabajjii 26 gidduu yeroo jirutti dubartoonni 78 humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu galmeessee jira. Kunis RSF'if michoonni isaa hawaasa Afrikaa irratti fuulleffachuu tuquudhaan walitti bu'iinsi Daarfur keessaa gosa irratti kafuulleffate ta'uutti jira jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa baatii waxabajjii keessa akeekkachiisaniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e hedduun kanneen Chaad keessatti baqatan lammiiwwan Afrikaa hawaasa Masliit yookaan aktivistoota. Kanneen keessaa tokko erga garee RSF'n hokkarri saalaa irratti raawwatame booda ulfaa'uu dubbatti. Human Rights Watch fi Amnesty International hokkarri saalaa hedduun garee kanaan raawwatamuusaa mallattoon agarsiisan hedduun jiraachuu ibsanii jiru. Amnesty International kana dura humnoonni saffisaa Sudaan kanneen RSF jedhaman dubartoota 24 ukkaamsee butuudhaan humnaan kan gudeede ta'uusaa ibsee dararaa irra ga'es quunnamtii saalaaf gabroonfatamuu ittiin jedhee jira. Gochi kunillee yakka farra namoomaa ta'uu waan maluuf tokkummaan mootummootaa qorannaa akka geggeessu Human Rights Watch gaafatee jira. Dubartiin tokko kan ennaa pirezidaantiin United States duraanii Donald Trump White House keessa turan xalayaa summii qabu itti ergitee turte hidhaa waggoota 22 adabamuun himame. Dubartiin kun lammii Kaanaadaa hidda dhalata Faransaay ta'uunis gabaasamee jira. Dubartiin lammii Kaanaadaa xalayaa doorsisaa kan summiin keessa jiru pirezidaantii United States duraanii Donald Trumpiif White House ergan kamisa kaleessaa hidhaan waggoota 22 itti muramee jira. Kan umriin waggaa 56 Pascal Ferrer xalayaa Trumpiif aangawoota poolisii Teeksaasiif ergame keessatti uggura meeshaa waraanaa keemikaalaa cabsuu isaanii amananii jiran. Abukaatoon isaanii kan ofirraa ittisaa Egwin Ohim kamisa kaleessaa akka jedhanitti Ferrer koolugaltuu lammii Faransaay kabarnoota injinariingiin maastarsii qabaniif ijoollee 2 qofaa isaanii guddisan jedhan. Abbaan seeraa kunyaa kan United States Dabney Friedrich waliigaltee oliyyannoo irratti katarreeffame adaba murtii baatilee 262 kan dabarsan yoo ta'u murtiin sun Ferrer erga gadhiisamanii booda biyyattii keessaa akka ba'an ajaja. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Keenyatti yommuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nyaa'aa keessatti hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra turan konkolaachisaa dabalatee namoota 8 daandii irratti ukkaamsanii fudhataniiru jechuun bulchiinsi aanichaa ibseera. Tsahaay Daamtoo maatii namoota ukkaamfamanii akkasumas aangawoota dubbisuun gabaasa Finfinneerraa ergite kunooti. Jiraattuu magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan abbaan warraa isaanii hojiidhaa osoo gabaa jimaataatii gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiranii daandii irratti ugguramuu isaanii himaniiru. Abbaa manaa kiyya magaalaa Mandiidaa jiran magaalaa Mandiidaatti lamaan keenya maatii ijoollee 3 qabnu. Amma iddoo inni jiru odeeffannoon isarraa inni yaaduma kanuma namarra innawaarii kan jedhamutti geessanii jedha. Inni dura isaan lafa qabna beekta lafa qotamu jira baadiyyaa gandamutti keessatti midhaan alaatu deeme inni midhaan alaata raawwatee yoo dhufu kan makiinaa argatee cimaan yoo dhufu mala inni waan beeku iyyuu qabu wali bilbilaa ture moo asee jiru keessa dhiyaansi gara daqiiqaa 10 turre bakka kan bilbilli isaa cufa. Magaalaa Mandiidaa jiran magaalaa Mandiidaatti lamaan keenya maatii ijoollee 3 qabnu. Konkolaataan geejjiba uummataaf tajaajila kennu kun kan obboleessa isaanii ta'uu kan himan jiraatan magaalaa Mandiidaa tokko imaltoonni konkolaataa waliin ugguramaniiru jedhan. Konkolaataanis kan obboleessi kiyyaati guyyaa kaleessaa gabaa jimaataa kan jedhamturraa gara Mandiidaatti osoo imalaa jiranuu gara Mandiidaa osoo hin ga'iin Baggantaan jedhamuun jira iddoon isaati. Achitti qaamni gurmaa'ee faannoo ofiin jedhu kun toora sanarratti eegee kallattiidhaan namoota konkolaataa keessa jiranis konkolaataa butanii kan deemanidha. Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora Nawaarii jedhamutti kallattiidhaan mana hidhaa keessatti toora sanitti akkaataa ittiin dararamaa jiran odeeffanne. Namni kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti gareen hidhattootaa kun yeroo dhiyoodhaan asitti gocha sabarratti xiyyeeffate raawwachaa jiru. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo wal ta'uun nageenya uummata daangarra jiran kan hin tiksine yoo ta'e haalli uummanni keessa jiru yaaddeessaadha jedhan. Ammallee aanaan Siyaadabriif waayyuu caasaan bulchiinsa mootummaa diigame waan jiruuf namoota ugguraman lubbuudhaan argachuun yaaddeessaadha jedhan. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Abbichuuf Nyaa'aa obbo Abdata Haayiliyyee sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo
namoota nagaa imalarra jiran daandii irratti ugguraniiru jedhan. Guyyaa kan isaa jechuudha guyyaa kalee konkolaataa naannuma keenya keessa kan ta'e magaalaa xiqqoo jira magaalaa Gabaaji Mataa kan jedhamtu gara magaalaa Mandiidaa konkolaataan kun garasii dhufaa hoggaa jiru karaa irratti kan hidhee namoota keessa jiru wajjin kan butte namoota keessa jiran immoo namoota magaalaa keessas baadiyyaa keessas warra jiraatan konkolaachisaa dabalatee nama 8 argachuu hin dandeenye. Qaamni mootummaa ammatti toora isaaniitti xiqqaa kan aanaa Saadabirii Waayyuu keessa jiru guutumatti akka humna garaati gadi ta'e jechuudha. Obbo Abdataan itti dabaluudhaan haalli hidhattoonni kunneen irra deddeebiin gochoota hammeenyaa raawwachaa jiran kun yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan mootummaan federaalaa hatattamaa yoo hin to'anne haalli jiru ulfaataadha jedhan. Kan maatiin namoota ugguramanii fi bulchiinsi aanaa abbichoof nyaa'aa himate gareen hidhattoota faannoo namoota 8 ugguranii fudhachuu isaanii himanii jiru. የፋኖ አባሎች ምሽግ ውስጥ ቁጭ ብለው ነበር። ከመንዲዳ እየተመላለሱ ማዳበሪያ ለገበሬው እያከፋፈሉ ነው። ከዛ የሚመጣው ማዳበሪያ ግን በ20 ሺህ ብርና 30 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው። Miseensonni faannoo mishigii keessa turan namoonni kunneen immoo mandiida irraa deebi'an xaa'oo qonnaan bultootaaf raabsaa turani. Xaa'oon achii dhufu qarshii 20 gurgurama. Miseensonni keenya immoo daandii irra deemuun hordoffii taasisaa turan. Yeroo hordoffii taasisan kana ergama fudhatan kan dhufanii fi warra xaa'oo gurguranidha. Namoonni kunneen konkolaachisaa waliin namoota 8dha. Qarshii harkarraa qabu 300 haga 400 kan qabu jara isa xaa'oo itti gurguranii galaa turan. Garuu homaa miidhaa tokkos ta'e maallaqa isaanii harkaa qabaman waliin to'atamanii jiru. Ammas taanaan namoonni kunneen mootummaa miti. Kanaafuu rakkoo irraa hin qabnu. Yeroo daandiin saaqame ni gadhiisna. Garuu ammatti daandiin cufaadha. Osoo gadhiisnes eessaan galu. Gareen hidhattootaa kun akka ibsanitti namoonni kunneen osoo hojii basaastummaa hojjechaa jiranii ugguraman jechuun yeroo muraasa keessattis akka gallakkisan ibsaniiru. Dhiyeenya kana jechuunis hagayya 1 bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichoof nyaa'aa magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namootaa darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira kominikeeshinii aanicharraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerraa. Gareen atileetiksii Itoophiyaa hirmaannaa shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatti hirmaachuuf kamisa kaleessaa magaalaa galma mootummaa Hangarii Budaapest galanii jiru. Sirni baniinsa isaa guyyaa boorii kan taasifamu gareen atileetiksii Itoophiyaa dorgommii isaa jalqabaan fageenya meetirii 10,000 dubartootaan dorgommiilee gulaallii meetira 1,500 dhiirotaan akkasumas fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 kan dhiirotaatti akka hirmaatan eegama. Gabaasaan keenya Eebbisaa Nagasaa Hangarii Budaapest irraa atileetotaa fi dursaa garee Itoophiyaa dubbisee waan qindeeffate qaba. Kunooti. Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa fuunee qophii keenya ispoortii addaatii akkuma beekamu shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa biyya Hangarii Budaapestitti hagayya 19 hanga 27tti gaggeeffama. Haala kanaanis sagantaan baniinsaa boru biyya magaalaa Budaapestitti kan gaggeeffamudha. Haaluma kanaanis gareen atileetiksii Itoophiyaa Budaapest qaqqabeera. Keessumaa dorgommiiwwan boru dorgoman keessaa meetira 10,000 dubartootaan fiigicha xumuraa kan geeffamuu fi madaaliyaan jalqabaa Itoophiyaan argattee jedhamtee eegamu keessaa tokkodha. Akkasumas dorgommiiwwan calallii 3,000 gufachiisaa dhiiraan meetira 1,500 calallii akkasuma dhiiraaf dubaraan ni gaggeeffama. Atileetotaa fi leenjisoota dubbisneerraa walumaan haa turre. Budaapest eegagallee hoogganaa federeeshinii Itoophiyaa atileetotaa ta'eetanii hoogganee karaa Budaapestitti dhufe. Haa ta'u malee yeroo duraatiif hoogganaa ta'eetis anis tokko baay'ee adda godha karaa gama kootiin jechaadha. Ijoolleen teenya baay'ee qaamanis nageenyanis dhugaa dubbachuuf baay'ee kondiishinii gaariirra jiranii. Kalma waliin agarru ta'a qabxii gaggaarii fuulleennee jaalla qophii gaarii goone eebboo kana fakkaata. Ashii galatoomii qophiin nu qophaa'aa turre akkuma beekamu waldorgommiin biyyi keenya irratti hirmaattu waldorgommii gurguddaa ciccimaa keessaa inni amma marsaa 19ffaadha. Hangarii Budaapestitti gaggeeffamuudhaaf qophiirra jiru kun hin beekama. Isa kanaaf akkuma leenjisaa tokkootitti karoora baafnee karoora kanaan ji'oota darbe yookiin ji'a 9 fudhanii ol irratti qophaa'aa turre. Haaluma saniin immoo akkuma beekamu waldorgommii immoo isa kana minimaa waldorgommii kana isaan galchuu danda'uun irratti qophoofne waldorgommii adda addaa kan dhuunfaa isaaniitiin biyya adda addaa irratti hirmaatanii atileetonni minimaa waldorgommii kana isaan galchuu danda'u fidatanii turanii. Isa kanallee akkuma beekamu bara kana keessatti atileetonni keenya keessattuu atileetonni 10,000 hirmaatan sa'aatii saffisaa galmeessanii waldorgommii kanaaf qophaa'anii jiru. Kanaafuu qophiin keenya sirriitti xiyyeeffannee waldorgommii kana injifachuudhaaf maqaa biyya keenya akkuma duraanii sanitti akka baandiraa alaabaan keenya ol ka'ee mirmirfamuuf haala gaariidhaan irratti qophoofnee jira jechuun danda'a. Maal eegnu keessumaa dorgommii boruu kan iftaan? Wal dorgommii kanarratti haaluma tanaan dura seenaa Qananiisaa seenaa Muruu seenaa Ibrahim Jallaan galmeessisan galmeessuudhaaf irratti qophoofnee jirra. Rabbis kana nu qarqara. Kanaaf haala gaariidhaan seenaa atileetonni tanaan dura darban galmeessan seenaa san galmeessuudhaaf qophoofneerra jechuudha.
Qophii akka gaariitti qophaa'an jechuun nan danda'a. Leenjisoota odoo hin ta'in sagantaa leenjiitti kan leenjisoota wajjin walitti qindeessina. Akkamii sagantaa isaan natti kennanii sagantaa isaanii ilaalee kanan leenjii hordofa jechaadha. Bakka hundattuu leenjisoota hunda bira dhaqee tan hordofa. Wanni sirraa'uu waliin ta'anii sirreessina. Qophiin yeroo gabaabaadhaa odoo hin ta'in waggaa tokko hin ta'a kana qophaa'anii bakki adda addaatti qophaa'anii akka gaariitti qophaa'anii dhufanii